Nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Naardostuuf. Egaa guyyaa har'aa kana wanti waliin barannu dhimma yuutuubiin ala kan ta'e waa'ee dhimma iimeelii wal qabatu waa xiqqoo tokko isinitti himuu barbaadeetan guyyaa har'aa kana namoonni baay'een iimeeliin keenya guutee nu rakkisee iimeeliin keenya rakkoo akkasii qaba kan jechaa turtaniif karaa keessaa iimeelii keessan iskiriinshoot gootanii naaf ergaa kan turtan. Egaa guyyaa har'aa kana chaanaalii tokko yookaas iimeelii tokko akkaataa ittiin sirreessan isinitti agarsiisa. Egaa chaanaalii keenyaaf haaraa kan taatan amma ammaatti chaanaalii keenya hordofaa kan hin jirre chaanaalii keenya Naardostuuf sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Yeroo baay'ee barnoota barbaachisoo ta'an chaanaalota keenyaaf barnoota barbaachisoo ta'an chaanaalii kanarratti kan barsiisu jechuudha. Kanaaf chaanaalii kanaaf sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Egaa koomentiillee akkasuma naaf kaan isiniin jedhama. Fakkeenyaaf gara pileeylistii jala dhuftanii yoo ilaaltanii barnoota baay'eetu jiru jechuudha. Fakkeenyaaf barnoota dhimmoota yuutuubii wal qabatan akkaataa itti riisti koontentii sirreessuu dandeenyu wantoota baay'ee as jalaa argachuu dandeessu. Egaa isaan kana argachuudhaaf chaanaalii keenya sabiskiraayib godhaan isiniin jedha. Akka sabiskiraayib gootaniin immoo ool kan jettu kanarra kaa'achuu hin dagatinaan isiniin jedha. Gaafa kana ergaan isin kallattiidhaan isin bira ga'u waan danda'uuf jechuudha. Egaa kallattiidhaan gara barnoota keenyaa irraatti seenuudhaaf jalqaba irratti Gmail akkaawuntii jedhee barreessine iimeelii keenya keessa seenna. Iimeelii keenya keessa gaafa seennu egaa iimeelota baay'eedha as jalatti kan jiru. Egaa danda'ame seekuriitti godhee fayyadamuu yaala. Chaanaalota namootaaf sirreessuuf fuudhee baay'eetu as jala jira waan ta'eef jechuudha. Egaa gara guyyaa har'aa isin itti agarsiisuu barbaadee jala seeneen isinitti agarsiisa salphaamatti. Amma akkuma asitti argaa jirtanii chaanaaliin kun guutee jira jechuudha. Iimeeliin kun guutee jira. Biyaansi gaafa keessa seentanii ilaaltan kun qayyaala kanaan agarsiisee jira. Yoo xiqqaate persentii 97 fayyadamameera jedha. Persentii 3 qofa kan jiru. Sanaafi qayya agarsiisee jira jechuudha. Akkuma beekamu iimeeliin tokko gaafa banamu kan inni namaaf laatu GB 15 jechuudha. Firii GB 15 namaaf laata. GB 15 kana irratti suuras haa ta'u viidiyoo waan barbaanne irra kaawwachuu dandeenya. Garuu karaa seeraan ala yookaas kallattii humnaan ol viidiyoon adda addaa yoo irratti caaname immoo dhufee guutuu ta'a jechuudha. Innaasa kana baruudhaaf amma akkuma asitti argaa jirtan Google akkaawuntii jettee jirti kunoo. Google akkaawuntii jettee jirti. Isheerraa al tokkoof seena. Google akkaawuntii kan jettu kanarra gaafa al tokkoof seenu haala kanaan naa baasa. Hoom kan jedhutu baasa. Hoom kan jedhutu naa dhufa. Itti aansuudhaan personal info kan jedhutu dhufa. Isatti aansuudhaan immoo data and privacy kan jedhutu dhufa jechuudha. Itti aansee securityidha. Achirras seennee gaafa laallu security'n hanqina maalii akka qabu walijjii ilaaluu dandeenya jechuudha. Jala amma security'n karaa ittiin iimeelii keenya jabeeffannu ammas jala rakkoon xiqqoon tokko ni jiraata. Isa kanaaf al tokko tuqee gaafa isitti agarsiisu rakkoon isaa maal akka ta'e qayya agarsiisee jira waan ta'eef jechuudha. Qayya agarsiisee jira waan ta'eef achirra tuqee gaafa ni ilaalu tarii waama xiqqoo yookaas chaanaalii gaafa ergamu ayyama laachuu diduu noo gaafa jennu fa'aa akkas ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf namni iimeelii keenya nurkaa fuudhee gaafa nutti ergu yoo nuti yes jechuu dinne haala kanaan qayyi gaafa nutti agarsiistu jira jechuudha. Fakkeenyaaf as jalatti agarsiisa jechuudha wanta amma qayyi natti agarsiiseef. Bilbiloota kana yaalamee akka jiru yookaas bilbiloota kana hundarratti fe'amee akka jirudha iimeeliin kun jechuudha. Inni jalqaba Infinix Hot 10 kan jedhu irratti fe'amee jira jechuudha. Egaa bilbilli kun bilbila kooti. Yeroo bilbila kanarra seene yookaas iimeelii kana gaafa ofitti fudhadhe
namni iimeelii kanarraa fuudhee yes jechuu dagateenna jedhee ture. Sababa kanaatiif gaaffii amma kana baay'isaa jechuudha. Isa kanaaf yeroo baay'ee gaafa keessa seennu qayyee agarsiisee shakkii gaafa godhatu akkas godhaa jechuudha. Amma sababa kanaatiif jechuudha. Inni kan biraan kunoo bakka kanatti people and sharing kan jedhu kun innis dhimmootuma karaa ittiin wantoota adda addaa beeksisoota adda addaa ittiin ofirraa ofiitti gochuu dandeenyu wantoota adda addaa of jalaa qaba. Kanaan durallee dhimma kana isinitti barsiiseen ture waan ta'eef dhimmi keenya inni guyyaa irraa inni murteessaan garuu kunoo dhuma kanarra kan argamudha. As gaafa dhuftan eessatti iimeeliin keenya rakkoo godhate yookaas iimeeliin keenya kan inni guute maaliif kan jedhu asitti ilaaluu dandeenya. Kunoo gaafa ol fuunee ilaallu GB 14.68 fayyadameera jechuudha. GB 14.68. Kanaaf manage storage kan jedhu kanarra tuqeen al tokko bakka inni itti nu geessu ilaalla. Asirra gaafan tuqu bakka inni itti nu geessu waliin ilaallaa jechuudha. Yeroodhaaf bilbilli koo biizii ta'aa jira. Okay. Kallattiidhaan drive storage kan jedhutti na geessee jira. As gaafa na fidu bilbilli kun irra guddeessatti Google Photootu qabatee jira iddoo naan jedha. Google Photoon dhuma kanarratti kan argaa jirtan kanatu iddoo qabatee jira jedha. Innaa kana akkaataa kamiitiin balleessuu dandeenya kan jedhu erga Google Photoo ta'uusaa adda baafannee booda as jalaa baana. As jalaa baaneetu bakka kana dhufnaa jechuudha. Bakka nama isitti agarsiisu kana. Kun akkuma asitti argaa jirtan Google kan jettu kana jala appilikeeshinoota 6tu jirti. Google, Email, Maps, Drive, YouTube Music fi Photo kan jedhu jechuudha. Garasitti akka agarree turretti iddoo bal'aa kan qabatee jiru Photoodha waan ta'eef Photo kan jettu kanarraa al tokkoof nan tuqa. Akkuma beekamu gubbaa kanatti naannoo kanatti jechuudha. Suurri kan nama sanaa ta'uusaa mirkaneeffachuu qabna jechuudha. Kun bakka iimeelii itti guutamuu qabutti jechuudha. Asitti gara olii kanatti jechuudha. Isa booda kallattiidhaan bakka sarchii jettu kana al tokkoof tuqeen keessa seena. Sarchi garagaras jechuudha. Isa booda dhuma kanarratti viidiyoo bakka jettu kanarraa al tokkoof gaafan tuqu viidiyoota natti agarsiisa. Inni kun viidiyoota as keessaa galarii koorra jiranidha. Gara dudduubaatti al tokko deebi'ee viidiyoo olitti kan argamtu unedited kan jettu kanarraa al tokkoof gaafan tuqu wantoota kana dura asirratti fe'amaa turan natti agarsiisaa jechuudha. Egaa seekuriitii nama sanaatiif jecha ariifadheerra dabarsee sitti agarsiisaa. Innaa wantoota kanaadha jechuudha kan inni of keessaa qabu. Innaa kun iimeeliin suura kana dura bilbila sana keessaa namni sun qabdu guutummaa guutuutti as jalatti baasaa jechuudha. Innaa GB 14 guutummaa guutuutti qabatee kan jiru isa kanaafidha jechuudha. Noormaalii haala kanaatiin egaa akkaataa kamiin balleessuu immoo dandeenya gaafa jettan erga irra filannee booda al tokkoof fakkeenyaaf viidiyoo kanan fudhadha. Viidiyoo kana gaafan fudhadhu kunoo akkuma argaa jirtan kun jira kanarratti mallattoo dileetii jirti. Dileet kan jettu nan tuqaa jechuudha. Haaluma kanaan baballeessaa deemaa jechuudha. እግዚአብሔር ማንን ትቶ ያውቅ? Haaluma kanaan baballeessaa deemaa jechuudha waan badu. Innaa kan biraallee haaluma kanaatiin kan namoota baay'eeti haala kanaan kan namoonni natti arginanii jijjiiran jechuudha. Haaluma kanaan sirreessinaa jechuudha. Hundumaa isaa amma fakkeenyaaf itti aansinee gara harka bitaatti asii achi gaafa oofnu karaa iskiriinshuutii wantoota adda addaa viidiyoo asirratti waraabaman tokko tokkoon agarsiisaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf iskiriinshuutii irra gaafa dhufu get start naan jedha. Okay. Gara faayilaanaa fudhata. Okay. Iskiriinshuutiin jiraachuu dhiisuu mala. Garuu irra guddeessatti akkuma amma asitti agarsiise viidiyoo fi wantoota adda addaatu iddoo qabatee jira jechuudha. As keessa viidiyootu iddoo adda addaa qabatee jira. Amma fakkeenyaaf kun
Asittillee gaafa seennee ilaallu haaluma kanaan baay'ee iddoo qabatee jira jechuudha. Birthday illee happy birthday waan jedhamu qofa qofaatti baasee kan inni qabatee jiru jechuudha. Bakka normaalii guutummaa guutuutti irra deemnee wantoota jiran kana tokko tokkoon dileetii irraa gochuun dirqama ta'a jechuudha. Yoo akkas hin ta'u ta'e viidiyoon keenya guutuu ta'a jechuudha. Innaa haala kanaan tokko tokkoon keessaa dileet gaafa goonuu nuuf deebi'a jechuudha. Bakka kallattiitti nuuf deebi'a. Ammaaf viidiyoo sana guutummaa guutuutti keessaa baballeessine. Sababiin isaas viidiyoota tarii namni sun barbaaddu yoo jiraate amma irraa buufattutti guutummaa guutuutti irraa baballeessuu waan hin barbaannee fi aga tokko gaafa irraa badu guutummaa guutuutti gad deebi'a jechuudha. Gad deebi'uu waan maluufi haala kanaan sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Amma akkasuma kan biraa dhaqee yoo keessa seenee ilaale fakkeenyaaf iimeelii koo keessan deebi'ee seenaa jechuudha. As jalaa ba'ee gara iimeelii seenaa. Iimeelii koo keessa gaafa dhufu ammallee kan nama biraa tokko fudhadheen ilaala kan nama biraa. Alaa kun asittillee kunillee istooreejiin isaa persentii 95 ol fayyadamameera. Isa kanaaf haaluma ammaa ittiin seenne sanatti deemnee sirreessuu qabnaa jechuudha. Akkaataa amma irra deemee sirreesse sanarra haala sanaan deemnee sirreessinaa jechuudha. Namoonni istooreejiin keessan guutee jiru. Erga sirreeffattanii booda akkaataa kamiin immoo ofirraa cufuu akka dandeessan immoo sitti agarsiisa. Erga sirreeffattanii raawwattanii ofirraa cufuu karaa itti dandeessan jechuun chaanaaliin keessan akka lammataa haala kanaatiin guutee isin hin rakkifne gochuu akka qabdan isinitti agarsiisaa jechuudha. Akkaataatti guutuu qabdan isinitti agarsiisa. Amma fakkeenyaaf bakka piroofaayilii kanaa gaafa tuquu kunoo Google Backups Off kan jettu kana jirti. Kun Backups Offiin kunii onii taatee jennaan viidiyoon asirra jiru guutummaa guutuutti itti galaa jechuudha gara iimeelii keenyaatti. Kanaaf ofii ta'uu qabdi jechuudha. Kun akkuma amma jiru kanatti ofii ta'uu qabdi. Kun onii ta'uu hin qabu jechuudha. Barnoota irraa keessatti waan baay'ee akka barattan abdii guddaan qabaa. Yeroo jalqabaaf ammas chaanaalii keenyatti haaraa kan taatan chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Barnoota biraan amma walitti deebinutti turtii